من جهة نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المسؤولين الإسرائيليين تلقوا الإسعاف وصلت إلى هذا الشارع وإلى هذا المكان القواعد العسكرية والمواقع والثكنات في منطقة كسوفين في منطقة غلاف غزة. من هنا يأتي هذا. الآن نعلن بأن عيدان ألكسندر المواطن الأمريكي. إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنية حماس إطلاق سراح الجندية. إيران שבלעדי האישור שלהם והתמיכה שלהם לאורך זמן החות'ים לא יכולים לקיים את ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي. quickly as possible. He understands these are two countries that have been at odds with another. عبيدة الناطق باسم كتائب القسام يقول كتائب القسام. فما الذي قد يحدث؟ عاجل وسائل إعلام تابعة لأنصار الله تقول أن طائرات العدو وأخرى للطاقة. هناك حملة تضليل بسم الله الرحمن الرحيم. Today on 10th May at the time of Fajr. Hamas dhalata Ameerikaa lammummaan Israa'el ta'e Edan Aleksaandar gadhiisuuf murteessuun isaa tarkaanfiiwwan dhukaasa dhaabuu injifannoo marsaa jalqabaatti jechuun Doonaald Tiraamp toora X yookiin Tiwutarii irratti barreessuun dhagame. Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenya caamsaa 12 wiixataa maddeen balballoomii idila addunyaa miidiyaalee idila addunyaa irraa sassaabanne gurraan isin keenya baha gidduu galeessaa keessatti haleellaa biyyi Tsiyoonota Filisxeemota qulqulluu irratti fudhachaa jirtuuf waliigalteen dippiloomaasii baha gidduu galeessaa imala Doonaald Tiraampiif haleellaan Hawtii Yamanoota maadhee Yamanii fi kutaawwan Sa'aadaaf Raasiisaa irratti Israa'el fudhatte waliigaltee Hawtii fi Ameerikaa gidduu ni diiga jedhame. waliigaltee yeroodhaaf dhukaasa dhaabuu Indiyaaf Paakistaan gara rarraga waraanaa hamaatti ce'uudhaaf akka jiruuf durdubbee kana ammoo qaamoleen jiran lama ta'uu maddeen galaalcha miidiyaalee idila addunyaa irraa siniin keenya. Adeemsa tarkaanfiiwwan kutaa Sooriyaa akkasumas Libaanos keessatti Israa'el fudhachaa turtee fi qorannoon addaa rookettiiwwan alseerummaa kutaawwan Daayyaa akkasumas Hammaaf Laataakiyaa kutaa Sooriyaa irratti Israa'el fudhatteef manni marii mootummoota gamtoomanii tarkaanfiiwwan barbaachisaa ta'uuf yaa'iiwwan ariifachiisaa waamuun dhagahame jira. Deeggarsi namoomaa kutaawwan Gaazaa hundaa karaa qabuuf keessattuu Edan Aleksaandar dhalataan Ameerikaa lammummaa Israa'elii qabu guyyoota 583 booda gara Ameerikaatti deebuuf qajeelfama Doonaald Tiraampiin Hamaas kallattii waliigaluun Benjaamin Netanyahu cincesse. Pirezidaantiin Ameerikaa beekamtii biyyummaa Filisxeemiif kennu mala jechuun dubbachuun Tel Aviv yoo dheekkamsiisu kaayyoof tarsiimoon Benjaamin Netanyahu sababa maaliin Tiraamp irratti wal dhabe galaalchi miidiyaalee idila addunyaa maddeen balballoomii Aljaziiraa Al-Arabii TV Hindustan Times of India Middle East ayirraa wabeeffannee gurraan isin geenya. Tarkaanfiiwwan waraanni Birgeedii Al-Aqsaaf Al-Quddus wal faana ta'uun tuffaa Gaazaa ba'aa fi kutaa Kaaniinus akkasumas Taal Al-Zaytuunitti fudhateen loltoonni Israa'el guyyaa lama keessatti 19 qondaaltota 3 wajjin calaafamuun Birgeedii Golaanii hamilee cabsuutu dubbatama. Hiriirri guddaan walakkeessa kutaawwan Tel Aviv akkasumas Yerusaalem dhiyaa Benjaamin Netanyahuun yeroodhumaaf aangoo akka gadi dhiisu gaafachuuf maatiin uguramtoota 80 bahutu dubbatama. Imalli Doonaald Tiraamp akkasumas haleellawwan gurguddoon irraa Sooriyaa fi Libaanos irratti fudhatame dheekkamsa biraa dabaluun dhagahameeti jira. Dooniiwwan bebbeekamoon galoo galaana Chaayinaa gara Iraaniitti siquu fi dooniiwwan kun ammoo baadhattoo nikileeraaf misaayila teekinooloojiiwwan ammayyaa kan Ameerikaatti laphee dhiiban ta'uun Doonaald Tiraamp dubbiin garam jechisiisuutu himama. Akka Musaadirraa odeeffannoo argatan White House fi Pentagon ibsa Iraan irratti baasaniin Iraan wajjin waliigallee jirra marsaa torbee dhufuu keessatti waliigalteen dhukaa akkasumas kuusa nikileera waggoota 10 taareen ni barbadeessiti amantii jennu qabna. Annisa gabbisaa kan Ameerikaan to'attu ammoo siviiliidhaaf tajaajila yuraaniyeemii parsantii 27 ol akkam fayyadamnes ni taasifna. Qoqqobbiiwwan hedduu Iraan irra jiran kanneen 625 ni kaasna jedhan. Galteewwan keessattuu Riyaad Suud Arabiyaan gidduu deemaa jirtu irratti maaltu deema akkasumas imalli daawwannaa isaanii murtuuwwan beekamtiif Filisxeemota kennuuf jedhame irratti
maddeen balballoomii miidiyaalee idilaa addunyaa irra gurraan isin keenya pirezidaantiin Raashiyaa pirezidaantii Filisxeem kan West Bank Mahmud Abbas wajjin ibsa cimaa baasuuf akkasumas Raashiyaan birmadummaa Filisxeemotaaf ni hojjetti kan jedhan odeessa keenya kanaa fi kanneen hedduu qabannee dhiyaannee jirra. Hamma xumura sagantaa keenyatti maadhee ijoo dhimbiibbaa viidiyoolee kanaan akka nu faana turtan abdii qabnaatti dhiyaadha. بما في محيط مسجد الزهراء بحي الجنينة شرقي رفح، وبدأ الكمين بخروج عدد من المقاتلين سوريا بحسب ما قال الموساد والشباك والجيش الإسرائيلي في بيان مشترك. لكن أين في سوريا؟ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعادة الجيش في عملية خاصة للموساد رفات جندي دون وصول فرق الدفاع المدني إلى تلك المنطقة ما أدى إلى امتداد رأس عيسى النفطي في الحديدة. كذلك الآن سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء. طائرات إسرائيلية مبنى الجامعة الإسلامية في معن شرق خان يونس جنوبية. يقول القيادي في حماس للجزيرة بأن المفاوضات جارية. التي أعلنتها حكومة نتنياهو غير قانونية. أوضح أن ابنه Waraanni baagiddu galeessaa lubbuuwwan kumoota 80 siqan calaaseetiin mirgi siviilis ta'ee yakki duguggaa Filisxeemota irratti raawwatame dhugaan bakka dhabee biyyoonni gara nyaatu afaanii qofatti yeroo hafanii jiranitti birgeediin mujaahidota murtee isaa dhumaa waan beeke fakkaatu Hamas birgeediin Alaqsaa guyyoota 3 kana keessatti yoo diqqaate kutaa Raafaa akkasumas Gaazaa bahatu faha Beitul Hanun jedhamu irratti tarkaanfiin laalessaan diinota sarratti fudhataa jiru afaan addunyaa hundaan galaalchaaf xiyyeeffannaa argachuu miidiyaaleen dubbatan. Birgeediin Alaqsaa guyyaa 3 keessatti taankota 9 buldiroozarii 4 diinaayin 4 Israa'eelota harkaa ciibsu bira darbeetiin loltoonni 14 kan madoo garmaleetiin hospitaala ciisanii fi qondaaltota bebbeekamoo sadarkaa leetinaal koloneelitti jiranii fi Birgeedii Goolaan Special Force jedhamu har'a dabalatee 3 kan ciciibsee fi loltoonni 19 jedha akka gabaasni Associated Press fi Reuters mirkaneeffatetti. Israa'el haala qabatamaa baagiddu galeessaa keessatti kallattiiwwan nageenya jijjiiruun olaantummaa eenyu nun dursu jedhu akka qabattee fi keessattuu filmaanni bulchiinsa Donald Trump duguggaa sanyiilee baagiddu galeessaa keessattiif kaleessa bulchiinsota garaagaraa keessatti carraalee hin argatin har'a argachuun impaayera bal'ifachuuf wayita kaatetti ture. Birgeediin Alaqsaas Alquddusis ta'ee jalqaba onkoloolessa 7/2023 haleellaa addaa fudhatuu fi Gaazaa jalqaba jaaramteef guutuu lammiileen isaanii ta'an keessatti loltoota 20 ture. Amma garuu odeessi miidiyaaleen galaalchaa jiran loltoota 75,000 kutaalee Gaazaa garagaraatti eessa akka riphan kan hin beekne gamoo caccaba jalaa bahuun nasrii mujaahidotaaf wareegama barbaachisaa ta'e kaffaluudhaan RPG Kooriyaa harkaa misaayilota bebbeekamoo fageenya gabaabaa ta'an M90 system jedhaniif rookettiidhaan jiippii irraa kaasee hanga taankota gurguddoo kennaa Ameerikaaf warra lixaa ciinceessuutti argaman. Ugguramtoota 252 keessaa kanneen kennamaniif dabarfaman waliigaltee marsaa dhukaasaa yeroo 4 taasisaniin alatti kanneen 59 keessaa 24 ture. Haa ta'u amma akka maddeen odeessaa Axiosii fi First Post jedhanitti Israa'eliin odeessi ga'e ugguramtoota 19 qofatu lubbuun jira. Viidiyoon Hamas Birgeediin Alaqsaa ugguramtootaaf akkasumas dararaaf gidiraa dhibamuu isaanii gadi lakkise walakkeessa Tel Aviivitti dhibee fi raafama guddaa qoreewwan akraarota Yahudaa Itamir Ben-Gaviriif Bezalel Smotrich irratti quba qabsiisuun Kenneseetiin gargar facaasuutti himama. Maatiiwwan ugguramtoota beellamni ugguramtoota keenya hanga boriyoo kan hin ta'in taate wareegama barbaachisaa ta'e kaffaluu murteessaa jechuun hiriirri addaa kun adda ta'uu Aljaziiraa damee afaan Arabii gabaaseen. المقاومة في
شرق القطاع وحتى في جنوبه يدل على أمرين كما قلت رولا. عن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 جنود وضابطين في انفجار لغم شمالي قطاع غزة، وبطبيعة يطيح بعدد كبير من جنود قوة إسرائيلية داخل منزل في رفح وتدمير. وليس حماس هو العدو المركزي الذي يفكك أسس دولة إسرائيل. اليوم نحن هذا وقال والد أسير قتل في غزة إن الحملة العسكرية التي أعلنتها حكومة نتنياهو من أجل ماذا؟ من أجل بقاء نتنياهو. الحركة والإدارة الأمريكية حول وقف إطلاق النار في غزة بأن هناك مفاوضات متقدمة مباشرة بين. بالنسبة للحديدة شهيدان وأكثر من 40 جريحا. تشن غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة كذلك الآن. طائرات إسرائيلية مبنى الجامعة الإسلامية في معن شرق خان يونس جنوبية. أما جماعة أنصار الله فقد أكدت على لسان الناطق العسكري باسمها يحيى السريع نجاح الهجوم على مطار. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عن خطط جديدة لتوزيع. الذي يقول بأنها قواعد من صار حالة الاستباحة التي يحاول أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو. ملي دونالد ترامب غربيوتا عربان سعود عربيا كواتاري في إمارات تملوف ديمن باقدو غليساف يادرما إجوب قلنا جلقبا كيستو حارقل في فلسطيموتا نتا جرمون أغهما تجرام لنقدا واللبدين قدو وليقلتاوتي يمنوتاتين بلچا إسرائيلو تاف غرجبه سنكا والأبي برزدانتين أفرطمي تربفا دونالد ترامب بيوتا كواتار سعود عربيا في Dubain daawwachuu akka deemuu fi qondaaltota liigii Arabaaf naannichaa waliin dhimma Gaazaa irrattis mari'achuuf akkaataa dhukaasaa fi egereewwan keessattuu Twisted Solution jedhamu kennamuu akka deemus maddeen balballoomii miidiyaalee idil addunyaa qaawwa argataniin gabaasuu irratti argaman. Filisteemiif beekamtii biyyaa kennuu danda'a. Adeemsa shororkeessummaa Hamaas garuu Ameerikaan hin fudhattu. Yakka shororkeessummaa raawwateef Hamaas ni adabama kan jedhus dhagahamaa jiran. Haa ta'uuti karaa Adam Boolar miseensa mana marii White House adeemsi keessattuu Tiraampiif Hamaas gidduu jiru garaagarummaa waan dhiphate ta'utu himamaatii jira jedha Al Arabii TV. أن نعود إلى قطاع غزة ونحن قادرون على أن نحكم هذه المنطقة بكل عدل وإنصاف ومحبة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن رفضه القاطع لإقامة إدارة أمريكية في غزة وقال إن أمريكي إلى الشرق الأوسط. هذه المرة يختار دونالد ترامب عواصم 3 دول خليجية لبحث حزمة من. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن الجيش الإسرائيلي ثمة غارات جوية إسرائيلية استهدفت لغم شمالي قطاع غزة. وبطبيعة الحال إذن على رأس الساعة الآن هذا التذكير بالخبر. كان في ورانا غازا فلسطين متدقوق ما جران إرى إبدا أمسول أف جارميا موت غامتوماني غامتا أوروبا ليجي عربا في جارميا لين سيفيلي إدلا الدنيا فرأتشوف تتافتن لافا تويسا كان أغرسيسوف غيون نبشاني في سدت تميسادي قرماتا يرو كميوج على فلسطين متتجمي دبرين دعا إنيو إيغتا ماتي كاميرات tisharan dhaabbachuu deemaa jedhaniif dachiin Filisxeemota Gaazaan bal'ina kiiloomeetira 10 qabduuf dheerina kiiloomeetira 42.5 qabdu reeffaaf awwaalcha Filisxeemota kanneen 80,000tti hiqaniin akka guutamteetu himamaa jira. Hospitaalonni 51 ol kan barbadaaniif manneen madrasaatiif manneen barnoota idileedhaa 189 akkasumas jaarmiyaaleen idila addunyaa deeggarsa namoomaatiin walakkeessa Gaazaa irratti kan ijaaran dhaabbileen tola ooltummaa yookiin AIDS International jedhamuun beekaman 142 keessaa barbadaa'anii fi deeggarsi namoomaa tokko hin jirreef tajaajilli hawaasummaaf bu'uura ifaa bishaan dhugaatii hundi tsiyonotaan uggurameetiin gaaddisa rabbii isaanii jalatti hafuudha xiinxaltoonni dubbatu. kabajamtoota hordoftoota keenya sagalee mujaahidota CTN hordofuun dagatina. فقط من العاصمة إسلام آباد.
استنادا لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ستبدأ محادثات بشأن عدة قضايا بين البلدين في مكان. راس العربي حازم كلاس، تحياتي لك حازم. قبل أن تبدأ هذه الجولة الرابعة غير به أكد الرئيس الأمريكي دونالد جدا في العاصمة الإيرانية طهران. تصريحات ستيف ويتكوف تحديدا المبعوث عاجلة، ويبقى معنا أيضا مراسلنا ليطلعنا على تفاصيل تصريح وهو من نفاه. Please go and find the facts. These are the facts. من فضلكم اذهبوا. عمليات عسكرية متقطعة وقصيرة، مقدمة حرب شاملة بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان. البنيان المرصوص ردا على ما سمته العدوان الهندي المستمرة استهدفت بشكل رئيسي 4 مقرات عسكرية. دلتن وكا يادو نيكلري إيراني في قبسة يورانيمي إرتي مرساف رفان تاموف بلمني قبموس أديمسونيف أوديب فنوان شرة تاتين سور لتاف كنسة تو أوروبا في إسرائيل إيراني في أمريكا غرلولات تسيكسو أكاديمتو مدين أوديب فنو تهاريني في واشنطن جدور آبهن galaalchuu irratti argaman. Iraan waggoota 10 iddoo addaa kan ta'e buufata nikilerii addaa qabaachuu egaa odeeffannoon saatalaayitii suuraadhaan gadi lakkisee bulchiinsi Doonaald Tiraamp hirriba dhabutu himama. Qaasim Basiir balastikiin misaayila fageenya gurguddoo Tel Avivis ta'eeti akkasumas Diyaagoo Gaarshaa buufata galoo galaana hamma kiiloomeetira 3,800tti oomishtee jedhamuu fi teekinooloojiin Aayirooosirii Aayiran Doomiftaar teekinooloojiin kan Ameerikaan oomishte guutum misaayilota Iraan yeroo ammaa oomishte firraa qolachuu dadhabuun isiidha. Biyyattiin tarii nikilerii hidhachuun ooltu kan jedhu Ameerikaa muddamsisee jira. Ibsa pireesii biyyattiitiif kan kennan ergamaan bulchiinsa Doonaald Tiraamp kan gidduu galeessaa Steve Witkoff tarkaanfiin tahareen marsaa kanatti guutummaan guututti iftoominaan Ameerikaa wajjin mari'atte buufata nikileriisi yoo kan hin dhabamsiifne taate waraanichi sadarkaa cimaa dhaabachuun dandeenyetti fufuu danda'a jechuun erga ibsa baasaniiti booda ministeerri Dameyaalaa Sayyid Abbaas Araakchi warra finxaaleeyyota hordofee heera idilaa addunyaa nuti warra seera fatwaa hordofuuf nikilerii yoo barbaanne 100 hidhachuu dandeenya gochaan garsiifna garuu mul'ata kaayyoo Iraanotaatiif amantii keenyaatii miti irra deddeebinee ibsine jechuun doorsisa kan akka dhaaban kana ta'uu baannaan ammoo haleellaas ta'e balalliiwwan yaaliif basaasaa kallattii garaagaraatiin taasifamuuf harka deebii fudhachuu akka jiran Presidenti Masud Pezeshkian Ayatollah Said Ali Al-Khamenei murtii kaleessa murteessan Abbas Araghchi jarmiyaa mootummoota gamtoomaniifis ibsuu miidiyaaleen galaalchuu irratti argaman. تأثير كبير لا بل كبير جدا على الرئيس ترامب وعلى مبعوثه ستيف ويتكوف الذي التقى الأسبوع الماضي إلى مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن وفقا لخطة ويتكوف الأصلية إلى إقامة منطقة خالية من كما شدد عراقجي على أن بلاده تواصل محادثاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين بحسن نية وبهدف التوصل لاتفاق. على الحدود لا حدود لأسوأ السيناريوهات، تبادل للقصف والاتهامات في العاصمة الإيرانية طهران. تصريحات ستيف ويتكوف تحديدا المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق فقط من العاصمة إسلام آباد. استنادا لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ستبدأ محادثات بشأن حرصت وزارة الدفاع على التذكير بأنها تفاهمت لوقف كل العمليات العسكرية برا وبحرا وجوا، وقد طلب من الجيش الهندي والقوات الجوية والقوات البحرية الالتزام بهذه التفاهمات منذ الأحداث المأساوية في بهلغام. مباشرة بعد إعلان الخبر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر البلدان عن التزامهما بالاتفاق الذي تم تركيا. صدرت تعليمات من الجانبين لتنفيذ هذا التفاهم سيجري المديران العامان للعمليات العسكرية. جنرال حسين سالميني بنجامين نتنياهو إسرائيل كاتا كسماس كابني وان إساني دوغان فلسطين مترترا وطني بحق دوغاليسا كيساتانغا يمانيف مادة إيران جتشون كتاوان هنداليلا جرانيف أكي كتشي سچما كنو إرنا وبفتشون ميديالين إدلا الدنيا غباسان بنجامين نتنياهو بقنان اتعانو تهارين آيات الله علي الخامنئي في IRGC jedhamuun maadheewwan gurguddoon nu goolaniif
nujeeqan badanitti Israa'el nagayaan teettuuf baagiddu galeessaa keessatti nageenyi hin waaru jechuun himame. Erga kufiinsa bulchiinsa Baashar al-Asaadii booda Pireezidaant Ahmad Sharaa yookiin Abu Julaaniin humna waraanaa bilisummaaf mirga dimokiraasii finciltoota guyyaa 11 keessatti seenaa galmeessan Hayat Tahrir al-Shaamin Damaskoon to'atamte. Haleellawwan maadhee humna keemikaalaa akkasumas misaayilota Baashar al-Asaadiin nu dhubame jechuun loltoota Baashar al-Asaadiif ergamtoota isaa bitachuun kutawwan hamma Laatakiyaa Damaskoof Taartus irratti fudhachaa jiru miidhaa dhaqqabsiisutu himama. Waraanni tibba kana Hayat Tahrir al-Shaamii fi Israa'eelota gidduutti gaggeeffame hubaatii akka qaqqabsiiseef gamtaan Awuroopaaf liigiin Arabaa jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii hundi isaaniitu dhiibbaan isaan taasisan akka milkaa'in miidiyaaleen gabaasuu irratti argaman. كما أفاد مراسل الجزيرة بقصف طائرات إسرائيلية مبنى الجامعة الإسلامية في معن شرق خان يونس جنوبية. الرئيسية الأمر الأول هو عملية الاستهداف للبناء. هذه طبعا لم نراها بشكل كثير جدا. Dararaa fi gidiraan Filisxeemota guyyoota 583 tsiyonotaan kutawwan Gaazaa isa kaan buqqisuun, isa kaan ajjeesuun, isa kaan beelessuun fudhachaa turan seenaa addunyaa keessatti iddoo olaanaa akka qabutu xiinxalamaatti jira. Waraanni baha gidduu galeessaa onkoloolessaa 2023 erga Hamaasiin qabsiifame eegaleetiin kutawwan Gaazaa hunda keessatti halkanii guyyaa qaanqeen labobbaa daa'imman amma garaa jiranii fi isaan dubartoota hunda calaasuun lakkoofsi uummata dhumee Gaazaa keessatti ol dabaluu isaatu himamaatti jira. Ifa akkasumas deeggarsa namoomaa fi bishaan dhugaatiif nyaata irraa kutuun uummata Filisxeem kan adabdee alaa dhuftoon tsiyoonota bulchiinsa Benjaamin Netanyaahuu jalatti argamtu yeroo ammaan kana adeemsa dhukaasaa dhaabuu fi imalli Doonaald Tiraamp baha gidduu galeessaa keessatti waraana Gaazaa dhaabuu fi haala kallattiiwwan adda addaa irratti fuulleeffata jedhameef dippiloomaasiin Saa'ud Arabiyaa Qatar Emirates akkasumas hanga Oman Muskaanitti dhimma niikulara Iraan wajjin ni taasisa jedhaman ijoo miidiyaalee idila addunyaa ta'e wayita galaalchamaa jirutti. Filisxeemonni kutawwan Gaazaa keessatti mooraa baqattoota jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniitiin deeggaraman irraa yeroo ammaan kana nyaataaf dhugaatii ugguramuun bulchaan tsiyoonota haleellawwan boombii xiyyaarota teekinooloojii ammayyaatiin deeggaramaniif waraana lafoo kanneen roobootiif sareewwan isaaniitiin faana bu'iinsaan hordofamaniin boombii Filisxeemota irratti roobsuun aadaa isaanii ta'ee warri lixaa ammoo duguggaaf duuchaa kana isaan kun ibsa baasaa isaan kun fakkeessuuf daldala dhaadhessii dippiloomaasii mataa fi irratti akka jiran hundaaf ifa galaa jira. Barreeffamni Associated Press tarkaanfiiwwan Gaazaa keessatti suukaneessaa jedhamanii fudhataman keessaa kaleessa mana barnootaa Jabaliyaa irratti tarkaanfii Israa'el tsiyoononni fudhatanii yoo diqqaate Filisxeemonni 24 battalumatti daa'imman qofti ajjeefamuu isaatiin. الآن وبشكل عاجل ومباشر حدث أمني غير عادي تماما. خبر عاجل على الحدود لا حدود لأسوأ السيناريوهات. تبادل للقصف والاتهامات في حق العسكري باسمها يحيى السريع. نجاح الهجوم على مطار اللد المسمى بن غوريون مختلفة من مدينة غزة وجميع قامت المسيرات الإسرائيلية باستهداف عدد من الفلسطينيين هنا في